Yaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo akkaan barbaachisu taate ka guyyaadhaan dhaqqabde qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoo keenya gaggabaabsinee waan isin biraan geenyuuf isinis hamma xumuraa dhageeffadhaa, laayik sheer gochuu hin dagatina. Akkasuma yaada qabattan yaada keessan koomantiidhaan naaf kenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa ta'a isiniin jenna. Gara odeeffannoo keenya isin dabarsina isinis hamma xumuraan faana turan affeerraa keenya. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Beedangooraatti haleellaa humnoota finxaaleeyyii faannootiin lubbuun namoota nagaa darbuun dhagahame. Akka maddeen keenya jedhanitti ganda Hoomaa Galeessa bakka addaa falmii jedhamutti guyyaa dheengaddaa hagayya 7 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hidhattoonni finxaaleeyyii naannoo Amaaraatii dhufuun qonnaan bultoota 4 lubbuu dabarsuu himan. Namoonni lubbuudhaan darban obbo Mu'az Ibrahim, obbo Binaa Ahmad, obbo Ahmad Muhammad, obbo Yusuf Muhammad kanneen jedhaman ta'us ibsamee jira. Gandoota Hoomaa Galeessaa fi Curruu jedhamutti humnoonni finxaaleeyyii faannoo irra deddeebiin haleellaa raawwataniiru kan jedhanii maddeen keenya uummanni naannoo sanii furmaata waaraa fi saffisaa barbaadu jedhanii jiru. Hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo gandoota kana keessa guutumaan guututti uummata buqqisanii qabachuuf qophiitti jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Buqqaatonni godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Kiraamuu fi godina Shawaa Lixaa Aanaa Dooraa irraa buqqa'anii naannoo Amaaraa qubatan lafa irraa buqqa'anii gibira kaffaltan malee isinirraa fudhatamaa nuun jechaa jiru jechuudhaan dubbatan. Jiraattonni buqqa'an naannoo Amaaraa jiran kun amma daakuu midhaanii kadhannee nyaataa jirra akkamitti gibira gaafatamna jechuudhaanis gaafatanii jiru. Sababa rakkoo nageenyaan maqaan isaanii akka eeramu kan hin gaafatan kan Walloo Kaabaa buufata baqattoota jiraachuu kan himan jiraataan tokko bitootessa bara 2015 walitti bu'iinsa aanaa Kiraamutti mudateen hordofuun qabeenyaa fi mana isaanii gatanii baqachuu Addis Standard himan. Hojii daldalaa irratti bobba'uu turuu kan dubbatan namni qe'ee irraa baqatanii kun wayita rakkoon nagaa Kiraamutti mudatee jedhan kan qabeenya isaanii martuu jalaa gubatee harka duwwaa akka baqatan dubbatan. Amma bakka buufata baqattoota irraa kan gara Kiraamutti deebi'anii jiran gibira kaffaluu isaanii himan. Aangawoota qaana Kiraamuu warra buqqa'e lafa isaaniitti deebineef akkam ta'u gaafii jedhu yoo gaafatanitti deebiin kaffaluu qabu kan jedhu akka deebisaniif himan. Waraanni bilisummaa Oromoo ABO'n gabaasa ministeera dhimma alaa United States qabiinsa mirga namummaa irratti waggaa waggaan bahu kan bara 2024 simatee yakkoota raawwataman hunda irratti qorannoo bilisaa haqa qabeessaa fi kan sadarkaa idil addunyaatti gaafatama akka taasifaman waamicha dhiyeesse. Akkasuma mootummaan Ameerikaa deeggarsa mootummaa Itoophiyaatiif kennu akka dhaabu gaafatee jira. Ibsa hagayya 13 bara 2025 baaseen WBO'n gabaasichi yeroo biraa irraa deebiin dhugaa jireenya uummanni keenya waggoota 7 darban keessa agarsiise doorsisaa sirna deeggaramee hammeenya mootummaa qindaa'aa fi abbaa irrumaa daangaa hin qabne jiraachuu mirkaneesse jedheera. Sirni sagalee kennuu filannoo majlisii damee ulamaa sadarkaa biyyoolessaatti sadarkaa aanaa amma federaalaatti har'a salaata ju'aa booda gaggeeffamaa oole. Filannoo majlisii dameelee garaagaraa 5tti gaggeeffamu har'a irraa eegalee hamma dilbataatti sadarkaa biyyoolessaatti aanaa amma federaalaatti majlisoota keessatti kan gaggeeffamudha. Har'a waaree booda pirezidaantiin mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haji Ibrahim Tuufaa bakka galmeen Adaamaa buufata filannoo majlisii hundatti sagalee kennan. Pirezidaantichi filannoon kun seenaa qabeessa jedhan. Filannichi nagaa fi haqa qabeessa jedhan. Filannichi guyyoota lamaan akka itti fufu himan. Hawaasni musliimaa galmee hunda bahee sagalee akka kennu waamicha godhan. Filannoon majlisii dameelee garaagaraa 5tti amma hagayya 11 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffamu. Kanaan hawaasni musliimaa dammaqinaan akka hirmaatu hoogganaan boordii mana maree olaanaa dhimmoota islaamaa naannolee garaagaraatti filannoo raawwachiisan waamicha taasisanii jiru. Waan filannoo kanaatiin hagayya 30 bara 2017 mana maree dhimmoota islaamaa federaalaa ni gurmaa'a hooggantoonni ni filatamu jedhamee eegama jedhan. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Odeeffannoon keenya itti aanu waan guyyaa har'aa sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jiru kan miidiyaaleen mootummaa gabaasaa jiranidha. Innis waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin galee kan jedhudha. Waraanni bilisummaa Oromoo dhuguma galee moo hin galle kan jedhu waan odeeffanne qabna. Akkasuma miidiyaan biyya waraanni bilisummaa Oromoo hangamtu galee jedhee maaliif galan jedhee kan gabaasee gurra isin buusne san booda waraanni bilisummaa Oromoo galee hangamii kan jedhu maaliif galan kan jedhu gurra isin buusaa. Mee jalqaba irratti miidiyaan OBN kan mootummaa waraanni bilisummaa Oromoo meeqatu galee maaliif galee kan jedhu kan gabaasee gurra isin buusaa akka ta'anitti isiniif dhiyeessa. Godina Gujii Lixaa qaamoleen hidhan bosona turan 150 ol waamicha nageenyaa fudhachuun galan. OBN hagayya 9 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti miseensonni galanis qabsoon hidhannoo gochaa turan hawaasa miidhaa turuu himan. Ofiifis miidhamu irraa karaa nagaa filachuu himan. Jaarsoleen biyyaa qaamoleen waamicha nagaaf awwaatan galateeffachuu qe'ee Oromootti nagaa akka bu'u dhaaman. Boorana qaamoleen hidhatan 400 ol karaa nagaa filachuu hawaasatti makamuu itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina Gujii Lixaa obbo Ayyalaa Damisee hime jechuudhaan OBN gabaasa.
Kana kan gabaase OBN kan gabaase namoonni karaa nagaatiin galan 150 jechuudhaan gabaase. Miidiyaan biyya keessaa kan biraa immoo faallaa kanaatiin namoonni karaa nagaa filachuun galan 250 jechuudhaan gabaase. Dhugaan jiru waraanni bilisummaa Oromoo galee kun 150 kan jedhu waan odeeffannee qabna. Odeeffannoon keenyas akkana jetti. Namoonni waraana bilisummaa Oromoo keessaa baduun galan 5 qofa. Kuwwan dargaggeessa karaarraa qabanii ittiin makuudhaan waraana bilisummaa Oromoo yookaan 5 keessaa galan jechuudhaan uummata simsiisan. Irra caalaa isaanii qarshii kennanii fi dargaggeessa qe'ee keessa oolu 5dhaa gale jechuudhaan dubbadhu jedhanii miidiyaa jala fidanii dubbachiisan. Dhugaadhaan waraanni bilisummaa Oromoo galee 5 qofa akkasitti hubachuun barbaachisaadha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsa. Yaalii fonqolchaa mootummaa karoorsan jedhamuun Maalii keessatti loltoonni mootummaa hedduun to'ataman. Yaalii fonqolcha mootummaa kana duuba Faransaaytu jira jedhe mootummaan biyyattii akka Aljazeeraan gabaasetti aangaan Maalii sababa kanaan garee loltootaa fi namoota siviilii to'ate. Jaarsoleen waraanaa Maalii 2 fi basaasan Faransaay biyyattii galuun shakkame tokko keessatti argamu. Ministeerri nageenyaa Maalii Jeneraal Daawud Alii Kamisaa Kaleessaa galgala irraa fonqolcha kanaaf kanneen shakkaman qondaalonni waraanaa Maalii to'atamuu beeksise. Ministeerichi wanti hunduu to'annoo jala jira jedhe. Hirmaattonni dhimma kana to'achuun shiraa ture fashalaa'ee jedhan karoorri fonqolcha mootummaa kun hagayya 2025 eegaluu ibsan. Qondaalli waraanaa biyyattii bulchaa jiru Pirezidaant Asmii Guyyoota fuula isaanii mootummoota lixaa addatti Faransaay irraa fuula garagarfatanii michummaa Raashiyaa jabeeffatu himama. Biyyattiin bulchiinsa siviilitti deebisuuf bitootessa 2024 waadaa galus ammas garuu waggoota 5 dabaleen bulcha jedhanii jiru. Godaantonni Libiyaa ka'anii osoo gara Xaaliyaanii imalanuu dhidhimuun yoo xiqqaate namoonni 27 du'an. Godaantonni kunniin galaana Meeditiraanii qaxxaamuruuf yaalaa turan. Godaantonni 60 ol ta'an lubbuun oolanii qarqara odola Laampaarisitti baraaramaniiru. Haa ta'u malee ammallee barbaachi godaantota kanneenii itti fufee jira. Waggaa kana keessa osoo galaana Meeditiraanii qaxxaamuruuf yaalanii godaantonni 700 ol du'uu dhaabbata biyyoota gamtoomanitti Koomishinii Olaanaa dhimma godaantota UNHCR beeksiseera. Erga godaantonni du'anii dhagahame booda ministeerri muummee Xaaliyaanii Giorgia Meloni gadda isaanii ibsanii jiru. Dubbi himaan UNHCR sillee gadda isaa ibsee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa ammaaf odeeffannoon qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan tura isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaa lafa haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya namoonni yaada qabdan yaada keessan gara koomentiitiin nuuf kenna. Namoonni odeeffannoo nuun gahuu barbaadan gara keessaatiin nu dubbisuu dandeessu. Akkasuma gara fuula Facebook fi TikTok dhaquudhaan Jiruu Miidiyaa follow godhaa waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.